qabsoon Oromoo qabsoo firummaa dhiigaatiin madaalamtuu miti. Mootummaan sardamee ibsa akkasitti baasuun kun warra nu keessa taa'anii diina hojjetan dhabamsiifnaa. Goolii meeqa ofirratti galchaniiru. Poolitikaa sooshaal miidiyaa Itoophiyaa nuuf fide bara. Facebook yeroo duraatiin sadarkaa addunyaatitti yoo ta'an dabre kana sargoo gabbinatti. Maali wanni isaan jaan kun hundiyyuu? Caalaa Bultumee maaltu mudate? Nama akkamiin walitti bu'e? Maaliif taateen kun yeroo garaagaraatitti itti deddeebi'e? Artistoota Oromootitti wanni akkanaa kun imala naannawaa Caalaa Bultumee qofaa miti. Mee waan caalaa mudate kana irratti namni yeroo san bira jiru maal jedhe kanas guutuu isaa isiniif hin dhiyeessa. Akkasuma gaaffiif deebii kaleessa Joohar godhee fi akkasuma waan koreen jiddu galeessa badhaadhinaa dhiyeenya kana walgahii taa'ee booda ibsa isaan baasan irratti kan inni dubbates waa'ee lidatuu kan inni dubbate irratti illee kan ajandaa guddata akka jechuudha. Haga tokkome viidiyoo Jooharaa waliin dhageeffanna. Ana Abduu Moobaala Birraahi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jira. Artisti Caalaa Bultumee jalqaba du'e ka jedhu oduun sooshaal miidiyaa kanarra faca'e. Egaa sooshaal miidiyaa kanarra faca'ee namoonni hedduun gaddaan liqinfamanii booda ni tumame yookiin ni rukutame malee hin duune ka jedhu boodaan as dhuftee boodarratti hospitaala seenee amma nagaa qaba gara mana isaatiitti deebi'ee ka jedhullee duubaan faca'ee Caalaa Bultumee waggaa 2 dura Andu'aalam Gosaa wajjin wal lolanii haga gartee shugguutii itti dhukaaseetiin miila dhahuu irratti ajandaa guddaa ta'e ture sooshaal miidiyaa kanarratti boodarra abbootii gadaattuu jidduu isaaniitti gartee araara buuse jechuudha. Taateen akkanaa kun jechuun nama walitti bu'uun kun yeroo garaagaraatitti ni dubbatama akkasuma gartee akka qeeqaatitti illee ni dhiyaata akka waan gartee amalli isaa hir'ina qabu jechuudha. Caalaa Bultumee yeroo ka'u qeerroo Oromooti maqaan isaa kan ka'u jechuudha. Qeerroo Oromoo gartee gaafa wayyaanee kuffisu san kakaasuudhaan aartiidhaan wanni akka sirba isaatitti gahee taphate hin jiru. Artistoota hedduutu irratti hirmaate artistoota hedduutu sirba waa'ee master pilaanii hojjete sirba qeerroo san hojjete kan akka Caalaa Bultumee gahee isaa taphate waan jiru natti hin fakkaatu. Innaa Caalaa Bultumee qeerroo keessatti kanan beekamaa gartee ammoo akkuma jijjiirama Dr. Abiyyi gara aangootitti dhufeen namoota gartee jalqaba paartii badhaadhinaa deeggaruudha yookiin ammoo gartee paartii kanatti hirkatuudhaan jijjiirama kana warra bilisiginnaa kana sabboortuudhaan garas maqee keessaa isa hangafa jechuudha Caalaa Bultumee. Akkasuma gartee waan South Africaatti illee isa mudate saniinis hagamta akka gartee akka ajandaan taamaatiin ture hunda kennatu quba qaba jechuudha. Uummatni Caalaa Bultumee silaa har'aan tana nama gartee kabajaan guddaan isaaf maluudha. Garuu ammoo hanqina amala isaa qofa ta'a. Namoota itti roorrisa ta'a siif hin galu. Akkasuma ammoo kan biraa ammoo sooshaal miidiyaa kanarratti goota akkasii akkana jedha. Namaan wal loluun yookiin ammoo namaan walitti bu'uun beeki gootummaa jedheetiin hin fudhan. Dhugaadha gartee gaafa qabsoo san diinarratti gootomee nu agarsiisee nama hundatu gartee kana kireeditii kenneef jechuudha. Caalaan dhugumatti gootummaa isaa argina jechuudha. Gaafa sana gartee sadarkaa hidhannoo. Akkasuma gartee karaa aartiitiinis kan qeerroo onnachiisu kan qeerroo kakaasu kan uummata tokkoomsu akkasitti gartee hojjatee gumaachuu isaatiin gootummaa isaanii beekna. Tole seenaa kana haasa'uudhaaf miti jechuun taateen akkanaa kun irra deddeebi'ee waan raawwatamuu fi waan gartee yeroo garaagaraatti sooshaal miidiyaa kanarratti dubbatamuuf jira. Caalaa Bultumee dhiheenyuma takka ammoo akka gartee amantii qabate yookiin ammoo gartee waa'ee aartii keessaa akka bahee amantii akka qabatellee sooshaal miidiyaa kanarratti illee gartee qoodamaa ture jechuudha. Taatee kaleessa gartee isa mudate san jalqaba irratti gartee kan facaafamaatiin ture. Caalaa Bultumee Jeneraal Tasfaayee Ayyalee Jeneraalticha Oromoo san jechuudha. Jeneraal Tasfaayee Ayyalee boodigaardota yookiin eegdota isaatiin walitti bu'e ka jedhudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti kan jalqaba faca'ee jechuudha. Eegdota Jeneraal Ayyaleetitu isa dhaanee kan jedhu sooshaal miidiyaa kanarratti illee gartee deemamaa ture jechuudha. Lakki Jeneraal Ayyaleen isaa miti Ayyalee biraati ka jedhullee duubaan warruma gartee karaa mootummaa deeggaruu kanaan akkasuma gartee keessattuu gartee kan yeroo rakkoon kun raawwatu yookiin ammoo gartee Caalaa Bultumee waliin turre jechuudhaan kan dubbate Dr. Nagaraa Dhugumaa haala saniin barreesse waa'ee Caalaa Bultumee irratti. Dr. Nagaraa Dhugumaa akkas jedha. Olaantummaan seeraa haa kabajamu. Dubbachuufis nama saalfachiisa. Dhiisuufis ammoo haqatu haqanqaalama. Caalaa Bultumee kaleessa naannoo sa'a 7tti naaf bilbilee garam jirta dhimmaafan si barbaadanaan jennaan labuu akka jiru itti hime. Hin turre dhimma na barbaaduuf natti himuudhaaf labuu na bira dhufe. Anis hojiirraa waanin biiroo turee fi achi baheen isa argachuudhaan waliin laaqana nyaanne. Dhimma na barbaaduufis natti hime waliin taphachuu itti fufne. Baay'ee gammadaa akka ta'ee fi Waaqayyo seenaa koo jijjiiree jira amma gammachuu qaba. Hojiis hojjechaan jira naan jedhee na taphachiise. Kanarraa ijoollee kiyyaan guddifadha. Haasaa namaa hin dhaqqabu naan jedhe. Gammachuu isaa gaafaan argu anis hedduun gammade. Kanumaa walitti maramnee yeroo gargar bahuudhaaf jennu siin geggeessaa naan jedhe. Na geggeessee gaafa deebi'u ijoollee dhiiraa isa waliin turan kutaa biraa keessa turaniyyuu namni biraas kutaa ijoolleen keessa turte san keessa turee jira. Ijoolleen isa waliin turan achi keessa jiru jedhee ilaaluuf yoo deebi'u nama biraattu kuticha keessa jira. Tasuma namoota kana waliin afaan keessa wal ba'an. Walittis bu'anii walitti bu'iinsi isaanii kun gara biraatti jijjiirame. Jidduma kanatti humni biraa alaa dhufuun Caalaa kophaa jiru irra miidhaa geessise. Garuu
Waaqayyo oolchee waan ta'eef miidhaa cimaan irra hin geenye. Baga Waaqayyo lubbuu isaa nuuf oolche. Garuu ammas biyya kana keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Namuu aangoo isaa dawoo godhatee akkuma fedhetti nama miidhuu hin qabu. Namtichi miidhaa caalaa irraan geggeesse isa maqaan isaa miidiyaa hawaasaa kanarraa deemuu miti. Eenyuyyuu taanaan seera olii miti. Seerri namoota aangoo dawoo godhachuudhaan ilma namaa akka bofaa reeban gatii ishee kennuufii qaba jechuudhaan barreesse Dr. Nagaraan. Dr. Nagaraan ebaluu jirnaan ebaluu yookiin ammoo gartee kan Oromoo sanii miti kan Tigree sanii miti waan jedhes hin qabu nama maqaan isaa ka'amu sanii miti jedhee jira. Jirnaan ayyalee kan Oromoo san jechuu barbaadeetti natti fakkaata. Dammaqaa Nagaasaa ammoo ka deeggaraan paartii badhaadhinaa warra gartee faarsee bulaa jedhamee sooshaal miidiyaa kanarratti beekamurraa yeroo hedduu gartee wanni inni dabarsu ka waan dhugaati jechuu kiyyaa miti waan kijibaati yeroo hedduu wanni inni dabarsu kun waan beekamaadha. Akkas jechuudhaan maxxansee silaa caalaan gartee walitti illee bu'uu hin qabu. Ammoo warri isin miidiyaa kanarratti isa Oromoo ka isin jettan sana osoo hin taane lakki Jeneraal Tasfaayee Ayyalee isa Oromoo miti sanii miti. Jeneraal Tasfaayeen hedduutu jira namni maqaa gartee Tasfaayee qabu. Jeneraal Tasfaayee walda maaliitii kan walde akkasiitii malee Ayyalee jechuun kan Oromoo sanii miti kan biraati kan waldeeti. Waldeen saba kam akka ta'e hin beeknu Amaaraa Tigireedha. Waldee kana yeroo hedduu Tigireetu baafata. Akka dammaqaan jechaa jirutti meebii jechuun Jeneraal ta'e wayyaaneetitu hokkara wayii uumuudhaa fi wayyaanee duubaan ammoo eenyutu jira wayyaanee duubaan akkasitu jira wayyaanee duubaan akkasii Jeneraal wayyaanee fayyadamanii midhaan. Naa ati kama barbaade haa ta'u Jeneraal Ayyalee kan Oromoos haa ta'u kan Tigireellee haa ta'u sirnuma tokkoo fi kan isaan qabsaa'anii akeeka tokko qabu ilaalcha tokko qaban jedheetii yaada. Akka ta'ettuu akka gartee qaama mootummaa keessa jiru waliin akka walitti bu'ee ifaadha jechuudha. Dammaqeenis kana hin waakkanne akkasuma Dr. Nagaraanis kana ifatti lafa kaahan jechuudha. Hundaafiyyuu caalaa rabbiin lubbuu isaa hambiseeti jira. Dhugaa dubbachuu fi garaas nama nyaataa akkaataan gartee waa isaa kanatti dubbatan illee nama hedduullee gartee lafee kokkeetti rakkateetti ta'ee jechuudha. Ammoo kan ajaa'ibsiisu maal inni artistoota Oromoo kana mee ilaalaa waggoota 8 amma gartee haga gadaa badhaadhinaa kana jechuudha. Akkatti isaan diqqaatan. Aartiin silaa yeroo kana keessatti beeki hedduu takka guddatee jira. Aartiin Oromoo yeroo kana keessatti fakkeenyaaf amma karaa yuutuubii yoo ilaalle dura aartiin Oromoo lafarratti waa argata yookiin ammoo gartee hamilee silaawwan yuutuubiin illee hamileedha malee ifaajee isaanii kafalaafi miti. Lafarratti aartistoonni Oromoo kun hedduu wannaan isaanii ilaalcha hin qabu dhageettii hin qaban akka rakishaa tokkootitti ilaalama. Garuu amman tana yoo ilaalle yuutuub irratti warra biraatii gadi miti waluma qixa jechuudha. Fakkeenyaaf warra afaan Amaaraatiin, afaan Tigireetiin, afaan biraatiin sirbu kanaan garaagarummaan qaban. Hamileedhaan aartistiin Oromoo homaa garaagarummaan hin jiru jechuudha. Waliin dorgomaati jiran. Gaafa durii kun hin jiru. Amma yeroo kun argametti immoo artistiin maqaan isaa akka itti diqqaate mee ilaala. Jalqabarra daadhii galaan irraa ilaala. Bakka dhugaatiitti gartee namatu dhugeessa dhuganii sakkaranii akkas tahanii homa akkanaa kanaa waan wal qabatu sakkaree hoteelatti akkas ta'e kan gartee kan ajjeefamu hatta haga caaluu guddaa saniin bahuutitti qaama hin beekamneen akkas ta'e kan du'es kan yookiin reebichi adda addaa irratti godhamu kan yaaliin adda addaa irratti godhamu waan aartii irratti ta'u yeroo garagaraatitti ni agarra jechuudha. Durii kan argitanii jirtanii fakkeenyaaf akkuma jenne lafatti dhugaadha rakishummaa waa argatuu dhabuu irratti akka gartee aartii Oromooti jechuun waan hin jirre tokkootitti ilaalama gaafa wayyaanee san. Amma wanni sun kufee jira. Laalcha irratti miidiyaa dijitaalaa kanarratti akka malee dhageettii argatee jira akka malee beekamee jira aartiinis hedduu takka gartee akka duraanii sanirra osoo hin taane qulqullummaan isaallee hedduu takka sirraa'ee fuuyee jira. Garuu karaa kanaan aartii akka itti diqqaate mee ilaala. Amma kaleessa osoo gartee lubbuun isaa dabartee illee qaama hin beekamne jedheetuma dabara beeke. Caalaa Bultumee isa ammaa kanaa miti gama dabre sanii fi yoo dhugaa rabbii kabajatu malaaf ture jechuudha sila. Innaa Caalaa Bultumee baga rabbiin lubbuu isaa hambisee amma iyyuu gartee akeeka tokko tokko fakkeenyaaf amma waan dammaqaan jedhe kana ilaala Jeneraal Ayyalee ka Oromoo sun ta'in Jeneraal Ayyalee Waldeeti. Jeneraal Ayyalee Waldee san yoo ta'e hoo mee amma fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa keessaa Jeneraal ka Waldee ta'e ka Ayyalee ta'e ka Badhaasaa ta'e ka gartee Girmaa ta'e ka barbaade haa ta'u Jeneraala mootummaati. Jeneraala raayyaa ittisa biyyaati ka biyyaati jechuudha. Garuu amma iyyuu laal akeeka amma maaltu as duubaan dhufuudhaaf deema. Amma yeroo gartee Caalaa Bultumee akkas ta'e jedhame san maaltu duubaan ibaluu akkas godhee wayi duuba jirti. Fakkeenyaaf amma isuma kana lubbuu isaa galaafatanii ibalutu akkas godhe. Waa walitti gartee bu'iinsa wayii waa walii hidhata wayii ibaluu akkas goosise ibaluu akkas godhe waan jedhamu tapha biyya keenya keessatti godhamu tokko ni beektanii qaama hin beekamne qaamolee kana duubaan akkas waan jedhamu. Innaa sun ammallee yoo gartee deemuudhaaf deemee moo asitti dhaabata ka jedhu san walumaan innaa hundaafiyyuu Caalaa Bultumee baga rabbiin lubbuu isaa hambise. Tole hayyee kan biraa Jawaar Mohammad gaafiif deebii kaleessa gartee kuush miidiyaa waliin godhee fi akkasuma gartee ibsaa paartiin Biltsiginnaadha koreen jiddu galeessaa paartii badhaadhinaadha.
walgahii taa'uudhaanii murtii isaan dabarsan keessatti irra guddaa waan gartee dhiheenya kana walgahii biyya alaatitti gartee hayyoonni Oromoo akkasuma gartee kan akka Itoophiyaatitti illee isaan ta'anii fi ibsa isaan baasan sanaan wantoota wal qabatuu fi akkasuma waa'ee walitti gaarreeffannaa Eertiraa fi Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Ibsi isaan baasan sunniin jechuudha. Hokkara kakaasuu sooshaal miidiyaatti fayyadamuu sargoo gabbinnat luuxee seentota qulqulleessuu baandota irratti tarkaanfii fudhachuu badhaadhina gartee itti deemaatiin jirru kana milkeessuu baandonni kunniin ammoo diinota keenya gartee isa ganamaatitti fayyadamanii diinonni inni ganamaa ka jedhamu kun amma kaa Ijipti faanatti fakkaata baahee wayyaanee wal waraansa gartee kaabaasanis kaasuudha jechuun lolli gaafa duraa gartee wayyaanee waliin deemamaatiin ture akka gartee tarsiimoo bareedaadhaan masakamaatiin turee fi akka hinjifannoodhaan xumuran akkasuma gartee yeroo diinni keessa seenuu barbaadetti ammoo waliigaltee gartee Biritooniyaa irratti nagaha tasgabbii buusuudhaa fi nagaha mirkaneessuudhaa fi akka gartee sunis hinjifannoodhaan haga irraatitti gartee akka deemamaatiin turee fi walumaa galatti ibsa gartee isaan kaleessa baasan san irratti gartee luuxee seentota keenya gartee of keessaa qulqulleessuu waan diinni gartee ajandaa godheetiin ittiin leellisuu kan hamilee uummataa ittiin kakaasuu fi akkasuma gartee ajjechaalee tokko tokko gartee uumuudhaan ajjechaa tokko tokko raawwatuudhaanii hokkara kakaasuu ka jedhu illee jira jechuudha. Wajah ibsa san keessatti jaha jiranii jahan san keessaa lammaffaa irratti kan isaan dubbatan jechuudha ibsi isaanii bal'aadha. Innaa kana irratti mee Jawaaris waan ibsa isaan baasan san irratti xiqqashoo kan inni dubbatillee waliin dhageeffannaa akkasuma tokko ammoo kan waa'ee Lidatu Ayyalaati tokko kan ajandaa ta'e jechuudha. Lidatuun natti ana jette. Kaayyoon qabsoo Oromoo waa'ee dhiigaatii miti barra. Kaayyoon qabsoo Oromoo ajjecharraa saba kana baraaru, saamicharraa saba kana baraaru, salphinarraa saba kana baraaru, Haile Sillaasee irratti, Mangistuu irratti, Mallas irratti kan fincilame jarri sun sabaan, aadaan, dhiigaan saba biraa waan ta'aniif miti. Sirni isaan itti mataa turan sun uummata kana waan cunqurseef, uummata kana waan ajjeeseef, uummata kana waan saameef qabsoon Oromoo kanaan dhalate, kanaan finiinee as gahe. Diinni kiyya kan uummata kana saamu, kan uummata kana ajjeesu, kan uummata kana dhiitu, kan uummata kana salphisuudha. Firri kiyya kan uummata kanaa qabsaa'u, kan uummata kanaaf falmatuudha. Yoo xiqqaate namni natti aanu jechuudha. Saba fedhe irraa haa dhalatu. Maaliif Chaayinaan taane? Maaliif Jappaaniin taane? Maaliif Hindiin taane? Nama keenya ajjeesuu irratti, saamuu irratti hirmaachaa hin jirre natti aana. Bicha ajjeesaa jiru sana. Obboleessa kiyya maan taane, obboleessa tiruu garaa tokko dhalanne maan taane. Yoo uummata kana saame, yoo uummata kana cunqurse, yoo uummata kana ajjeese, nama abbootii gadaa rakkansiiserra, nama baratee urgeessaa miskiina rakkansiiserra, nama qonnaan bulaa kana saamaa saamsisaa sirna mootummaa qonnaan bulaa kana saamaa saamsisaa jirurra, nama miskiinan biyya Saawud Arabiyaatitti ashkara namaa ta'anii roorroo dubbachuuf nama jibbisiisu keessa jiraatanii haadha abbaa isaaniitiif mana adaamatti waggaa jaaran, bulbulaatti waggaa jaaran, dhaqee jalaa osoo isaan bu'an diigurra harka dhibba Lidatu kasabaan Amaaraa kammoo uummata keenya ajjeesaa hin jirre. San biraa'u dabre keessattuu naannoo sanirra gadi ba'ee hamma danda'ametti dhugaa Oromoo dubbachuu yaalu. Yes, safarri kamiinuu bulguu dhiiga keenya dhugaa jiru, uummata keenya dhugaa jiru, uummata keenya fixaa jirurra alagaa yoo xiqqaate hidhii nuuxuutu natti aana. Qabsoo Oromoo gadi hin xiqqeessinaa. Qabsoon Oromoo qabsoo dhiigaatii miti. Qabsoon Oromoo qabsoo haqaati. Aantummaan qabsoo Oromoo kan madaalamu abaluu ilma hordofaa, ilma tufaa, ilma abaluu waan ta'eef miti. Saba kanaarraaf maal hojjete? Saba kanatti maal hojjete? Saba kana fayyade moo saba kana miidhe? Namni saba kana fayyadu kanaaf aanteedha. Namni saba kana dhiitu, namni saba kana saamu, namni saba kana salphisu kanaaf diina. Qabsoon Oromoo qabsoo dhiigaan madaalamtuu miti. Qabsoo firummaa dhiigaatiin madaalamtuu miti. Abiy obboleessa dhiigaa ta'anaaf akka sabaatti yoo fudhanne. Garuu diina siyaasaati. Akkamitti namni Oromoo ajjeesee harreetti feesisu, kan abbootii gadaa ajjeesisu, kan sheekota ajjeechisiisu, alagaas haa ta'u nyaapha fedhe, kan nagaatti amanu, kan dimokiraasiitti amanu, kanaaf aantee takkaahuu waahila qabsooti jechuudha. Akkaataa nuti keessa guddanne, akkaataa nuti keessa dabarre, akkaataa itti gartee kaleessa qabsaa'onni Oromoo ittiin nu gammaisaa turan, sabboonummaan gartee isaan kaleessa nu ittiin nu ijaaraa turan suni yeroon isaa dhumatee jira jedheetii yaada. Isa gartee fakkeenyaaf Oromoo tahuu qofaan akka gartee badhaadha tokkotti ilaalamutti ilma Oromooti. Oromoon aadaa fi safuu qaba. Akkasiin godhu dhugaadha aadaa fi safuu qaba. Namni kamiyyuu bar aadaa fi duudhaa safuu qaba wanni jedhu san osoo hin taane wanni hojjetamaa jiru kan gartee wal balleessaa tures kan wal balleessaa jirus Oromuma. Kuni waanuma gartee uummata kamuu keessatti saba kamuu keessatti ta'amu waan ta'eef akkaataan gartee durii maqaa Oromoodha, Oromoo qulqulluudha, caalaadha, caaltuudha. If dhoysee akkas ta'e malee ilma Oromooti, ilma akkasiiti wanni jedhamu suni namni akeeka isaatiin, hojii isaatiin, kaayoo isaatiin madaalamuudha. Waan amma fakkeenyaaf amma ijoollee gartee badhaadhina deeggaran takka jechuudha.
lakki gocha kana hin raawwanne lakki gartee waan gaarii hojjetaa jira jijjiiramatu jira bilisummatu jira gabrummaa wayyaanee irraa fooyyatu jira miidhaa gartee wayyaanee irra siin hin jedhanii bar waan fedhallee ta'e mootummaa Oromootii siin jiran mootummaa Oromoo yoo ta'e yoo fooyyeen hin jiraatin yoo mootummaa Oromoo ta'e yoo gartee irra wayyaan ta'ini maal akka ta'e hiikan isaa siif hin galu. Ilmi keetu ka ilmi kee gartee kan gartee ati ofii keetii dhalte iyyuu ilma tahee argamuudha. Ilma tahuu dhabee yoo diina sitti ta'e garuu diinuma. Siyaasa isaatiin deeggaru adeemsa isaatiin deeggaru waan fedhallee waan jedhu miti. Akkuma addunyaan qaroomte addunyaan biroo kan gartee guddatte itti deemtu sanitti jechuudha. An akka nama tokkootitti natti tola na gammachiisan isin waan isin fakkaatu hin beekne malee. Mootummaan sardamee ibsa akkasitti baasuun kun yeroo kanatti maal agarsiisa? Maal jettu sirriitti? Ibsa isaanii har'aa keessa luuxee seentota dhabamsiifnaa jedha. Warra nu keessa taa'anii diina hojjetan dhabamsiifnaa jedha. Walgahii isaanii keessa turre. Waan hojjetamuu qabu hojjenneet itti qophoofneeti kan hojiitti seenne kanaaf dirree qofa osoo hin ta'in daree keessas akka jirru inside akka jirru beekuu qaba. Tapha kan jedhu taphni kun dhumateera baramma. Tapha itti aanuuf qophaa'aa jirra. Taphni kun waan dhumeef tapha itti aanu taphni itti aanu akka hin banneef qophaa'aa jirru. Taphni kana dhume isaanuu fixaniiru goolii meeqa ofirratti galchaniiru. Maanoo meeqa tuqanii kun waan dhume. Tapha itti aanu kan nu yaachisaa jiru kan irra nu dorgaa jiru. Karratti mari'ataa jiru, ka yaadaa jirru, ka bilcheessaa jirru. Miidhama biyyaa fi uummata sana isaan gahan akkamitti biyya san baraarraa uummata keenya akkamitti balaa hamaarraa balaarraa akkamitti bayyanachiifna akkamitti wal'aannaa. Waan tokko beekuu qabanii bar. Poolitikaa sooshaal miidiyaa Itoophiyaan uf fide bar. Facebook yeroo duraatiif sadarkaa addunyaatitti jijjiirama siyaasaatiif sooshaal miidiyaa jijjiirama siyaasaatiif warra fide biyyoota fidan keessaa nuufi warra Arab Springiiti. Wajji guddanne miidiyaadhaan siyaasni akkamitti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti ibsa kaleessa gartee koreen jiddu galeessaa bilisiginnaadha eega walgahii taa'ee booda baasisan keessatti jechuudha. Karaan isaan fayyadaman tokko sooshaal miidiyaa irratti gartee jeequmsa uumuu rakkoon ni jiraata yeroo kamiyyuu rakkoo san irratti hojjetaa furamaa deemamaa isaan ammoo rakkoo kanatti fayyadamuudhaan uummata gartee hamilee isaanii tuttuquudhaan gartee haala akkasiisan miira keessa galchuu akkasuma gartee karaa sooshaal miidiyaatiin kan deemamu haga tokko gartee harkaa cufneeti jirra kan ammoo irratti hojjetuu qabna kan jirudha ibsa isaanii keessa kan jiru jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti akkamitti akka deemnu ammoo joo harkaa nuti gartee waan ce'umsa booda waan kufaatii gartee mootummaa san boodaati malee ka isaanii ofii isaaniitii goolii ofitti galchanii fixanii jiran hinjifanneeti jira. Yoo siyaasaaf jedhallee gartee yooma dhugaa ta'e illee jechuudha. Ibsi gartee kaleessa koreen jiddu galeessaa bilisiginnaadhaa baafte ammoo waan salphaa miti waan guddaadha. Dura tokkoffaa walgahii sayyaamuun iyyuu koreen walgahii hatattamaa waamee ibsa akkasii baasu haala yeroo irratti jedhee ibsa akkasii san baasuun iyyuu yoo gartee haguma akkuma gartee Joohar jedhu kanallee gartee yoo kan hanqatan iyyuu jechuu hiyya. Innaa kanaafuu goolii ofitti galchanii fixanii kaammaanoo tuqanii gartee nuti beenaalitii garaagaraa arganne itti galchine ka jedhu jechuudhaan jechuudha Joohar kan inni dubbate. Nuti gartee hanga ammaatti iyyuu waa'ee sooshaal miidiyaa nutu fidee jechuun nurraaf ama karaa gartee faarsee bulaa jiru kanaan isaanis bal'aa irratti hojjetaa jira warri mootummaatti illee jechuudha. Haga Joohariin dhufin dura bar miidiyaa isaan to'ateetiin ture warra baraan to'ateetiin ture jechuudha. Haga gartee Joohar faa gadiin dhufin duratti. Amman tana kaa eega Joohar dhufe dorgommiidha jechuudha. Gamanaachi faarsee bulaa arrabsee bulaa maal bulaa jedhanii akkasii gartee gamaa deebisaa walii kennuu jechuudha. Kanarratti kaa Joohar nuti muuxannoo qabnaa kan danda'u hin jiru jechuudhaan jechuudha kan dubbate. Siyaasni akkamitti akka gaggeeffamu. By the way, hangammaa yoo ta'an dabre kana parsantii kudhan diidama humna qabnuu fi beekumsa qabnu itti deemaa turre. Humna guutuun gaafa itti deemne we will overwhelm them. Maaliif? Tokko beekumsaa qabna, muuxannoo isaa qabna, tarsiimoo isaa qabna. San caalaa hoo uummata inni ajjeesee, saamee, salphisee, xiqqeessee, madeesse. Ka'arra immoo waan nyaatu dhabee rakkataa jirutu dhugaa qaba. Dhugaa isaa sana himna. Miidiyaa keessatti kana itti qophoofne, itti yaadne, udu'annee itti seenne kana. Bakkaan keenya. Ibsi isaaniitis actually ibsi isaanii ibsa bara 2017 dhumarratti sirni Ihaadeeg baasaa ture jechoonni iyyuu hizbanyinnat sargoo gabbinnat maali wanni isaan jaan kun hundiyyuu sanuma fidee kanaaf ta'a isaanii amma hedduu waan fagoo deemtu natti fakkaatu. Akkamitti dhaqee isaa tikfachuu qaba Oromoon dhimma isa lallatu irratti akkamitti xiyyeeffachuu qaba jetta. Akkamitti as geenne keenya olaaluu qaba beekna namni. Sargoo gabbinnat luuxee seentota jidduu keenya garaagarummaa keenyatti gartee fayyadamee jidduu keenya dhiphisuu waan barbaadu kan jedhudha ka ibsi isaanii bal'aadha jechuudha. Ibsa isaan hedduun keessan dhageeffattanii jirtan jedheeti yaada kanarratti gartee tarkaanfii furannaa irratti hojjannaa kan jedhudha akkasuma gartee waa'ee gaarreeffannaa madeemaa Eertiraa wajjin gartee akka natti fakkaatutti wal waraansattiidha kan deemamuuf deemu natti fakkaata. Joohar Muhammad ammoo gartee sooshaal miidiyaadhaan nu dandahanii nuti parsantii 10 qofa kan fayyadamne gaafa parsantii 50
dhibbara dhibbatti humna qabnu guutuu gaafa fayyadamne ammoo dhukkee irraa kaafna. Waa'een isaanii amma kallattii kamiin iyyuu of ijaaruu hin danda'anii duraan gartee ofii of diiganii duraan gartee humna gartee mootummaa waa murteessuu danda'uu fi mootummaa waa ijaaruu danda'u san hunda duraan harkaa diigamee jira waan ta'eef homaa fiduu hin danda'an jechuudhaan akkanaan dubbate jechuudha Jawaari. Hundaafiyyuu ibsi gartee koreen jiddu galeessaa paartii badhaadhinaa wal gahuudhaan baasesii waan salphaa miti jechuudha. Akeekkachiisaa fi dhaaduu bal'aa kan of keessaa qabudha ka ibsi paartiin Biltsiginnaadha wal gahii isaa kana tattamaa eegataa booda kan baase suni jechuudha. Rabdu Abduu Mubaalaa Birraayii hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura.